nama dubbateedha Haacaaluu Hundeessaa jechaadha. Ija kamiin raachee tasfee ilaaltanii Haacaaluu lammataa akka jettanii garuu nama takkaa gadi ba'ee saba isaaf sagalee hin taane Haacaaluu Hundeessaa faana wal qixxeessitanii Haacaaluu lammataa minaamin siruma waan hin taane sijjammara jechaadha. Isinii kana miti. Viidiyoo kana argitaniif dhaggeeffattanitti yeroo ammaa kana safara TikTok irraa lolli addunyaa lammataa adeemsifamaatii jira. Lolli kunirree eenyutu lola kaase eenyu irratti adeemsifamaa jiru kan jedhu isin hundumtuu argaatii jirtu. Nagaallee isin gaafachuu hin dagan. Nagaaf jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koomantaa biroo taatan yoo yaa ashamaa harka fuunee jira jirtu nagaa keessaniin isiniin jedha. Egaa akkuma viidiyoo kana argitan irratti yeroo ammaa kana lolli shamarri kaastee fi lolli daa'imaan ka'e ibidda caalaa akka ibiddaatti bobaa kan jedhamu isa dhugaati jechuudha. Egaa obboleewwan keenya isaan hundumtuu dhiiga tokko ta'anii qomoo tokko ta'anii duulli kanarratti gaggeeffamaa jiru Raachuu Tasfayee Soolanii fi Soorettiidha kan jedhamu. Kan hundumaa kan ibidda baatee deemu eenyudha yoo jettan Soolaan ookee Raachuu osoo hin taane ibidda kan baatee deemu akka kootti Soorettiidha jechuudha. Soorettii yeroo darbee akkuma argitan kana yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti jechoota ofii keenyaaf dubbannu of eeggachaa dubbachuun dirqama keenya jechuudha. Maaliif taanaan jechi xiqqaan afaan keenya keessaa bahu yeroo sana miira hin taane keessa gallee waan argine dubbannee booddee garuu gatii guddaa akka nu kaffalchiisu hundi keenya iyyuu ni beekna. Yeroo miidiyaa kanarratti haasuuf nu waa tokko haasa'uudhaan dura itti yaaduun barbaachisaadha. Akka nama barateetti sammuu barate qabaannee sammuun kan nu kenname itti yaadudha. Yaaddee edda jettee booda dubbiin kun immoo uummata biratti jaallatamaadha moo jaallatamaa miti jennee ofuma keenya kontirool goone yoo gaariidha ta'e uummataaf sheerii gochuu yoommoo booda balaa guddaa fida ta'e immoo simmeetii keenya sana yookiin miira keenya sana hubannee yeroodhaaf wanta miira keessa nu galchurree yoo argine yeroodhaaf sooshaal miidiyaa irraa fagaachuun akka kootti bu'aa guddaa qaba jedhee tayyaadha. Egaa akkuma ta'etu yeroo darbe ji'a afuriin booda ji'a sadi naannoo akkasii Soolaan geemii taphatee Raachuun geemii isaarraa afnaan Soorettiin gaafa kana kara deemtu maal jettee gaafa dubbattu har'a garuu viidiyoon isin gadi ba'ee gatii guddaa nama kaffalchiisatee jira jechuudha. Hundi isaaniitu Oromoodha. Obboleeyyan Oromummaa walirraa qabu dhiiga tokko qomoo tokko kam jaallattanii kam jibbitu. Yeroo baay'ee namoonni keenya miidiyaa kana gubbaarratti rakkoon keessan maalidha? Maal irratti wal dhabbiin keessan maalidha? Kanuma miidiyaa irratti haasa'ame moo kan biraa keezii biraa qabdu jedhee namni gadi taa'ee hubachiisu hin jiru. Inni kaani Raachuu galagalcha, inni kaani Soolaan gadi garabbata, inni kaani Sooretti gadi galabbata. Kan asirratti balleessaa guddaa qabuu fi yakka guddaa qabu akka kiyyaatti Soorettiidha jechuudha. Miidiyaa kamirrattuu ni argitu afaan kana beqa ofii ishiitiif of feemesiidha jettee wantoota hin taane dubbachaatii jirti. Garuu obboleewwan lamaan gaafa wal nyaachistu dubbii shamarraniif ka'ee fi dubbiin daa'imarraan ka'e akkamiin akka dhaabbatu isinuu hin beektu jechuudha. Kanaafuu Raachuunis obboleessa keessan, Soolaanis obboleessa keessan kam jaallattanii kam jibbitu akka kiyyaatti addunyaa kanarratti wanti hin darbine hin jiru. Hundinuu ni darba yeroodhaaf malee. Gaafa ofuma fuutee Haacaaluu Hundeessaa fi Raachuu maaltu tokko godhee Raachuun kara deemtudha jettu arraba keetirratti xiqquma ishee hin qabu. Xiqquma ishee eenyummaa Raachuun beektan. Raachuun nama qormaatan dabarse ta'eetu immoo qormaata sana rakkadhee na gargaaraa jedhee osoo hin taane namoonni yeroo hammaa qormaata hanga kanaa dhiisati waanuma xiqqoo yoo qoraman kara lubbuu dargaggoonni meeqa kara lubbuu of dabarsuutti kaatu jechuudha. Raachuun ijoollota baay'eedhaaf dargaggoota abdii kutataniif illee akka abdiin kara fuulduraa jiraachuu danda'an barnoonni inni barsiisee wanta dabarse wanta maatii sana keessana isa qunnamee darbe kan eenyu jedhe innuyyuu nama cimaa ta'e waggoota amma kanaa baatee jechuudha. Waggoota amma kanaa hundi keenya iyyuu argineetii jirru nama abbaa qabeenyaa ilmoo abbaa qabeenyaa seena jalqaba garuu qormaata waa kanaa baateeti inni fuula miidiyaatti dhufee kan baay'ee uummata biratti jaallatamaa ta'e jechuudha. Kanaaf immoo kara deemtuu namaan jechuurraa ani boru maalan ta'a. Wanti kun Oromoo biratti naqaanessaa jettee kontirool gootee hin dubbanne jechuudha. Gaafa sana eenyushii keessa miira ishee of to'achuu dadhabdee miira hin taane gaafa dubbi jechoota akkanaa dubbattu jechuun akkanaarree nama fayyadu. Warreen immoo kaan jaallattanii kaan jibbitan irree akkas gidduu galtanii asiif achi haasa'u osoo hin taane gadi teessanii akka nama guddaatti akka nama barateetti
ijoollee dubbiin kun hin bareedudha isin obboleeyyani waan na ta'eefu gaafa gaarii wajjiniin kolfitanii har'a garuu jechoota xiqqoodhaaf waliin lolinaa jettanii nama walitti fiddanii araarsitaniidha jechuudha. Yeroo kaleessa galgalas argitaniirtu wanta liivii gubbaa irratti dubbatamaatii ture jechuudha. Namoonni tokko tokko akkasuma kaatanii harka walitti rukuttu hundi keessanuu jechuudha. Nama gadi hin galabbixinaa tiiktookii yoo galtan bakka kaanitti raachotu gadi galabbaxamee jira. Bakka kaanitti soolantu gadi galabbaxamee jira. Kan hundumaa kan godhe balaa guddaa kan baatee deemu dubartii ishii soorettii jedhamtu san dhugaa waaqayyo akkatti na jibbisiistu anillee nama jibbeetii hin beeku. Namummaa ishiitiin osoo hin jeen gochaa ishiidha kan nama jibbisiisu argitaniiti jirtu jechuudha. Yeroo darbe as jirti har'a garuu Oromiyaa keessa jirti jechuudha. Achi ijoollee asiif achi walitti dongorti kun gaarii miti. Har'a filmeessuudhaaf akkana goota malee borummoo gatii guddaa si kaffalchiisa jechuudha. Eenyummaa kee ni beekna eessaa akka dhalatte maal keessatti akka dhalattee fi maal keessa akka baate maal keessa akka jirtu hundumti keenyaa ni beekna jechuudha. Otoo seenaa ishii qorattanii gurra siin qabachiisa. Otoo seenaa sooretti qorattanii gurra siin qabachiisa jechuudha. Otoo eenyummaa ishii bartanii namoonni eenyummaa ishii beekan namoonni ollaa ishii jiran ni beekna waan na ta'e fageenya amma kana walirraa hin qabnu nuti magaala tokko keessa kan jiraannu jechuudha. Kanaafuu otoo gidduu galtee obboleeyyaa waliin nyaachisuu baattee wanta gaariidhaan isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Warri maamila siimboo hin taane kottaa maamila siimbootti dabalama. Warri immoo maamila siimboo taatan immoo laayik sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Kanaaf immoo ani obboleettii ishii maskii fiqiriidha. Kanaaf immoo siimboon guyyaa tokko isinii dhufuu dandeessi. Guddaa galatooma.